ويا دي خناف نمني بيجيرتن بيجان بينا خراج تيلي ديبيا واتك وني جراتا كنتي بلان كنمتي ولي ميكا بهارتي غرغل اورموتي بيجان بينا بيجي سان كيسه جراتا نتي ور برباد جراتا على باغني دي دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شفتان دفتيتما مخينا دامني تو مسجد تي المكاني ها يا سيدوبان صلاة خادي جبستين فيكين ايه إدوات تجربو ندوفا براري آتنا بخطو يونيها guyyaa akkuma tasaati walleenu hin beene anuma sanaa jiru dhufanii na duuba hidhatan nam sadii san haya hidhatan kana dubbiin dhufte hayyee achumaan gideenii fi tokkoon dura dhufee hanqobaatti yaan salaatu jira cinaa dhaabbate gizee agartee rifatteeti qawwee fi huccuusaa yunifoormii onneen na bishaan hojjetame huccuu sadantii agartee asumatti bishaan taata qabbanumatti dhufaa bar qabbanu jedhe beskiin hayyee dhufanii inni duduuba deebi'e uummanni kaan dhufnaan warri isa booda xiqqoo dhibaayee dhufe tokko hayyee achumaaniin akkaanitti rukuu godhee hin beeku akkaan samii allahu ilma hoggaan jee hin beeku wan sujuuda gidee hin sujuudu achumaan keessaa deemee rifaatuudhaan kophee hin guranne sujuuduma keessatti isaan dhiiftee kutteeti Allah akbar jenuma ka jilba gidee qabadhu jilba qabatanii samii allahu liman hamida jeetumaan gidee sujuuda godhu achumaan rifaatuudhaan ummata sujuudu isaanii barraan kayetumaa firraa dhiiseetuma utaalee kube haya baafatteeti harkaa sintuine ankute salaatuma jira ummanni hayyee wayyaa achi wallahi sheekha ummanni salaatu jira salaata akkasitti cabse guyyaan sana asriidha dhiiroo maaluma jeetiin ajaa'iba nattaatee akkamii dhiiroo mee أما قوانين سعودية خيستنا من إذا خشت هاجر سنة قرتني أقسمها وانا من قراء ليبيا تي في قراء مصري قراء وندقت وانا من تواجر سنة قرتني ورانا بقوة جرا وانا بيم جبت إجرتي قوان قونن قومي يتقل لي بعد عن سحنا بقى قرأتهم وان جام توقع قرتي نمرون لي مبينو قبل خرابهما خناقو هنگا تقوبا نمو يادا نمرين نمو يادا غرغرا قبا أنا خسو خليلين عرفيلين ندرو يادا غرغرا قبا فيروزالين قسم يادا داقب kanaaf ijoolleen biyya jirtan biyya hin beeyna biyya keessan oromiyaa keessan keessa teessanii biyya teessan haadha abbaa keessan gargaartanii faayidaan biyyatti irra jira malee biyya namaa yoo deemte tarii balaansi qunnamuu danda'a akkasuma immoo azabamaa jirti cinqamaa jirti jechuu hedduu takka cinqamu jirti ijoolleen tuni haala jireenya isaa laalee biyyaabee jireenya kan fooyyeffate biyyaabee malee akkasitti miidhamee mana hidhaatti kanaaf warri biyyi jirtan biyya hin beeyna biyyi namaa biyyuma namaati tahee biyya galuun nama dhibaa akkasuma namni warri biyyaan been misilaa akkasuma biyyaan baaneewu laalaa waan biyya namaa nuti immoo warri biyyaa baane laalaa hedduudha agarre kanaafuu waan karaa nuti immoo bakki jiraannu yoo mane amma waan karaa su'uudii kana ogguu ol deeman ilmi namaa ta'aa jiru mush dhageettii miti afaan nama gartee karaa kana ol deemee beekurraa hogguu odeeffannoo maal jaaniin reefki nama keenyaa awwaalcha dhabee cirracha karaa su'uudii keessatti
ilmi namaa kun akkanatti cirracha kanatti qilleensirra afuufee marta walirra kaayee wal bira fuulli namaa kun akkanatti dirree ta'a qaamni namaa kun dirree ta'a maal jedhan warri boodareef karraa kophee baafanneeti kophee fi keenyee irra dabrinee akkasitti waan akkasii irra turree jedhan hogguun himan nuti immoo oluun deemnee ni uyyaallee karaa suudii deemu ganaallee yaman keessa akkatti gallu yaalii godhuu malee amma akkasuma yaman kana keessa namni waan ta'aa jiru mana hidhaa yaman tana keessatti illee akkasuma akkuma beektan duraan illee mana hidhaa yaman sanaa keessatti jawaazota keessatti akka namni gubate jawaazaa sanaa kana keessatti arabni fuudheeti ijoollee asii walitti qabee makiinaa guddaa kanarra walitti qabee akka re'ee fe'anitti akka re'eetti biyya keenya fe'anitti fe'anii bahara afaanitti darban. akkasuma akka gubate Re'eenuu aadiidha jechuudha akkasuma ijoolleen ta gubatte jechuudha nama hangana hin jaamneetu gubatee jechumaan caljaanii kanaaf namni keenya karaa deemu jirus miidhamu jira amma yoo ala kana gabbaate ijoollee hedduudha ijaan agarte ijoollee hedduu ta'an kana hin jaamne jechuudha akkuma karaarra deemtu baramdaa namaarra jijjiirtu. Kottaa galaa jetteen maal siin jaanni beektaa kottaa nu bira seenaa nyaadhaa hawaalan durraa buusuu deemtanii jaanii Oromummaan wal sodaatee jechuudha wal bira hin buusu. Oromoon waan wal godhaa jirtu dallaalli karaa kana as nama guuruu dallaalli rabbii ja'aaloo samaatu rabbii ja'aadha dhiisaa Oromoo as gurtan kana biyya Arabaa keessa maallaqaa jira maaliidha jireenya kee fooyyeeffatta jireenyi biyya namaa fooyyeeffatan hin jiru adeero jireenyi biyya namaa fooyyeeffata dhiisaa ijoollee dhiisaa ilmaan namaa warra biraa fuutanii deemtan kana isin warri biyyarraa fi hanga biyya Somaaleetiin biyya Arabaa Yamaniin hanga Suudii walii hidhattanii jirtanii dallaalli dhiisaa ijoollee taa'aa ijoollee Oromoo isintu galaafatu jira isin warri amma axaq jirtanis Oromoon warri dallaalaa warri axaq jiru Yaman keessa axaq warri jiru warri nama galaafata warri maariif jirus warri akkasuma adan jirus akkasumatti warri bahara xarafa jirus namni nama galaafataa jiru isini taa'a rabbii ja'a dhiisaa Oromoon galaafatinaadha isintu galaafatu jira akka yaada mataa fayyaddan wannan kun ammoo osoo Soomaaliin ta'in osoo yaani Yaman kana keessa hin ta'in bakkeen mata dureen isii namni irraa gartee fuudhee nama kanaan deemu siyaa galu namni kun diradhaa kana keessa ishee taa'eeti nama biyyarraa dawwalee yaamee fiffidee jiraa fi namni kun hoggaa fidee siifin maamii obsee dubbii tasee faanii qabe dubbii dhiiraa afaanitti illee qaban diradhaa jetta ganda keessa hasobu ganda keessa jira hajoollee sobee ijoollee xixiqqoo umriin isaanii waggaa 12 amma miciyyoon dhiyoo takka ati Arafaatti aliima agartee meeti micoo shaggaa janiinsan umriin isaa 12 miti daa'ima takka harma haadhaa jalaahuu bahuu hin gahin maal janii biyyarraa baasan beeyta daa'ima takka warri nu bishaan nuuf janii ittiin ayilisin tara'ee takka gobbaaftee guyyaa tokko warri ittiin oolin tana biyyarraa baasanii biyya namaa tana keessatti dallaalu hawaalaarraa buusanii dachii gurgursiisan taa'a Oromoo biyyatti illee nama kasaarsiftaanii biyya namaa keessatti illee lubbuu namaa kasaarsisuu jirtanii dachii warra gurgursiiftanii biyya isintoo hongee itti buusu jira warri dallaalaa warri keessattuu karaa Yamanii fi karaa Liibiyaa nama fe'u kun isini warri hongee biyya buusu jiru taa'a Oromoo isumaa wal nyaatu jira gaafa isin as garagaltanii walii galtee godhatta alagaalleen isin dhifti ammallee haasin nyaatanii haasin dhuganillee maaliif yoo jette isintu nama keenya galaafatu jira Oromoon ifiif wal galaafatu jirtan ifiif walitti taphatu jirtan ifiif lubbuu walitti taphatu jirtan amma reef akka nama gartee oriiwututti ni oriina guyya nama urjii dirreedhaa na bira dhufte saayibatiyya mucioon sun amma saayibatiyya warra dirreedhaati ogguu akka namni oriinennee hatti qaxxaamurannee oriine akkasittiin dhaqee reefka namaa shanacha kiyyatte itti awwaaleette reefka namaa jiidhaa kan cirracha keessatti reefka namaatti awwaaleette saahibtittiitiyya reefka namaatti awwaaltee hogguun maali wanni jiituun harka kaaya jedhee giseen ol baasu kunoo reefka namaati jette maaliin godhette cinaachi siqeetiin cirracha addaan xaawwadhee keessa ciiseette anummaan mataan kiyyaa maal walii godharre ifiifuu dallaala ka isaan of rabbii jaa dhiisaa Oromoo wal dhiisaa keessattuu warri Yaman kun wal galaafatu jirtanii warri Yaman kana keessa taa'e teessoo ilmaa Yaman keessa godhattan kan karaa kana ala saabiti algaariin waadii dawaasiniin ayyaashiin ataqiin akkasii walii hidhattanii ilmaan nama asuutu irraa obboleessa keessanii obboleetti keessanii taa'a biyyarraa iyyaasinaadha walii hadooda walii jiidha
يوم توليدين الأمن موجودة يوم توليدين الألغان موجودة أبوه بيجي نماذج أنا خايس تلبو تينيرة لبو سرية عليه تاتني بيته ودي بيجي أربعة جرتا لبو سرية أرامي مروان قالس سرية تقول بدني جدارم درو نمني حبشة يوكا أورمو جامو يودي ها بيته وان سيستم نوت ها تا أي في فول في أو كم تها جتنا ما رجعنا قابت برا करते हम तना والله رجعنا قابت سرين करते فرنجي بريت كبجا قبض جول أسيتي هم مثل ديمان فلوس لبو نورم ولا خبجارت nuti asitti kabajaa dhabne jechuudha. Kabajaa dhabnee bakka hundatti jechuudha. Garuu kana ta'eetuma basi nama keenyaatutu basi namni Oromoo tan abaare walleen. Aboo Oromoo abaare nuti Oromoon ammaas akkasuma waadaa walitti diina waadaa yaaniin aadii takka walii seenneet wal dhiibna akkasuma immoo harka lafa jalaatiin suutumatti akka bineensatti wal nyaanna wal miina amma dallaalonni gizee ijoollee aman. Akkanaa biyyi sun akkanaa dalagaa akkanaa qabdii maal jedhanii wahaba akkanaatti tumanii ijoollee biyyaa baasan garuu wanti san hundi gizee nuti as dhufnu hin jiru ture amma yoo mataa keenya irraa kaafne nuti akka wanni nu fide Suudi Arabiyaa dhaynee dalagannaa jijjiiramnaa akka nama tokko taanaa maatii teenyallee jijjiiraa jennee biyyaa baane garuu wanti kun qabuun ni takkata nama tokkoof milkaa tokkoon sanuu yeroo xiqqishoo dalagate ni qabama mana hidhaa seenaa obboleeso ijoolleen biyya jirtan biyya yaa'ina biyya teessan keessa taa'aadha dalagadha biyya jiraadha isiniin jenna yoo jireenyi biyya qaaleellee ni jijjiirama haadha abbaa kibiree yoo teesse waan hedduu jijjiirama jechuudha garuu nuti waggaa baay'ee biyya namaa teenyalleedha waa takka biyyi namaa faayidaa irraan qabdu waa takka faayidaan takka irraan harkattu lammiin ta'e amma ijoollee takka gaafattee maaltu si fidee jettee gaafatte nama ammaa dhufe haarawa jechuudha waan si fidee na fidee siin jaa wanni akkasiisan garuu wanni isa fidees homaana fidee kana haa ta'u garuu an arkeetiin dhufee ija waan tana hunda laaloo badhula nuti amma gaafa keenya san wallaahi hin garre nama akka mataa keenyatti hedduu hin garre ibiddaan taphattaa maaltu si fidee jettee gaafatte akkasiin jaa jechuudha garuu arkeetiin dhufee waan kana hundaa'u jaa amma sooshaal miidiyaa namni hin fayyadamne hin jiru arkeetiin dhufee jee duba haa garte maaliif dhuftan utuu galuuf yaana yoon jeen amma jechuudha yoon akkas jeen laawama si fidee na fidee riskiin diyya rabbi harkaa jaa akkasiimi garuu riskiin miila abbaatirralleedha biyya namaa ta irraa milkaanii jira ta irraa milkoonee jira amma feekka keessatti Suudi Arabiyaan keessaa ni jirti yeroo takka gaasa hin carraakeeti garuu ibiddatti gubachuu malee hin jirtuu isin hin jennu Suudi Arabiyaa jettanii namni biyyaa baatan wallaahi hadaraa isin jenna malee biyyaan baasina cubbuun dalagina lafeen lammii teessanii isin haa qabdu namni nama akka biyyaa baaftu kun isin hin jaa kanaaf dhaamsa qabdan isinillee itti dabalaadha. Anammaa isin akka mataa keenyatti nama kana jaha tokko inni biyyaa baasu maali bas jireenyi qaaleemmaa namni tokko magaalaa taa'ee dalagate jireenyuma abbaa barate walaa feesbuuk haa fayyadamu walaa sooshaal miidiyaa haa fayyadamu namni tokko biyya keessatti yoo beekamtii xiqqishoo takka argate abbaa qiyyaa seela dalaganii karaa raasime isan taakkanuma jee garuu waan wanni biyyaa baasu haaluma jireenyaa biyyaa baasu bas akka mootummaan kun gartee yaani waa irratti hin gaggeessine firraa baqata biyyarra eegaa maali inni kuni nama gartee beekamaadha isa kana booda osuma jaanii jala dalaganii nama san karaa raameessine jechuudha namni akkasiisun faa yoo baqatee bakka baqattummaan biyya namaa tana keessa maraataa ta'e ofirraa jiraate wallaahi nama akkasitti fudhatama qaban fakkaata. Sinqocho wallaahi maraataa nama keenyaa kana garta nama keenyaa kana ka beekumsa illee hin qabnu beekumsa haa qabu rabbi nuti beekumsa illee hin qabnu waan faayidaa takka ta'uu hin qabnu waan biyyaa baanee hin qabnu dalagannee biyyaa baana jennee wanni dalagannee itti faayidonni takka illee hin jirtu uumaa takka hin garre kanaafuu garuu ilmi namaa waa hundaa'u achi ilaalee eega biyya namaa dhufe arkee wanti tun na baastii nan baaftuu ni beekaa namu gara biyya fi dachee biyya fi keessatti barandaa san teessee osoo dagaa kadhattee yookaan waan takka harkattee daldalatte shunkurtaa bittee yoo barandaan teessee dhalaalleen gurguratte dhiirtilleen akkasuma biyya arabaa tana keessatti imma dhiirti yaateeti amma yeroon kana keessa waan ajaa'iba isinitti oromoon dalagaa tuffatti yeroon kana keessatti dhiirti mixaayis yookaan bukulee janii ni beeytan oromoon. Balasa gurgura bahuun maal jettanii hadaamii biyya teenyaa sana. Wanni tiini waan janiin gartee. Tiini san gurguran mixaayis bukulee hajaamin san biyya teenyaatti san gurguran tuffiin qaban jechuudha maali ta'anii kophee hodhan ta'aniitti waan adda addaa waan dhiirarraa hin fakkaanne biyya tana keessatti sanumaan guddata namni
بيجتنا دنيتشا فا غرغرون افيلني دنيتشا من من خينيا ديرتيو دنيتشا افيلا غرغراتنا كان كم تكا وانا كسسن تفتا لا nama gataana fudhatamtaa nama faayidaatti hin fakkaatu nama keenya bira sila kafan jechuudha sila kafan kun mixaatis gurguras mitaas gurguraa yoo dinicha gurguraa jan wallahi biyya keessa yoo teesse bika kanatti shaara irratti meela lama ijoolleen tuni Sheekh Usmaan bakka jaamtu jechuun adan magaalaa adan akkatti shaara irra jijjiisan laalame tanaaf laala ijoollee tana ija teessanii laala. Rakkina fi malee biyyaan baanuun taatu baay'ee nama keenya kana jiraatu namni namummaadhaan kabajaan jiraatu yeroo hunda hojjetaa boqonnaan qabatu jireenya dorgommii halkan guyyaa taatu lakkoofsaan baay'eedhaa mindaan jarri nyaatu jireenya.